Eeyyen kan keenya maraate eeyyen. Bahuu hin dandeenyu ol kan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromoo ijji keenya isa ijji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee wareegama kenninee wareegamnee darbina malee sadiisnee bahuu hin dandeenyu yeroo kana. Hello, Commander. Hello? Kanaafuu bahuu hin dandeenyu, Commander. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu bahuu hin dandeenyu hin baanu aarsaa kaffalamuu qabus immoo asumatti kaffalla jennee walii galleerra, Commander. Lakki kaal kan kanaan baa jechuun maal jechuudha, Commander? Qaama keenya taaneen numaan akkasitti naa wanti hundi godhamu maal fakkaata? Isinumattuu maal fakkaata, Commander? Kanaafiyyuu bahuu hin dandeenyu galatooma. Amma bahuu hin dandeenyu jenneerra, Commander. Yoo barbaachisaa ta'e yeroo namni nama biraa ramaddanii fi nama biraa yoo hojiidhaaf barbaadamtu jettan nama biraa ramaddanii fi yoo ta'e malee hin baanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkabun akkam jirtan qaqqaalii bilkaari ilmaan Oromoodhaa isiniin jechaadha. Wanni takka tatagatamuun beekne aggaamiin eda Johar Mahammad abbaa qeeroodha xiinxalaa siyaasaa addunyaa irratti geggeeffamee ture. Gochuma kanaan dura qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti geggeeffamaadhaa tureen isiniin jaa. Aggaamiin eda Johar Mahammad irratti aggaamame akkaatuma ammaan dura nuuf haarayaa miti Nadii Gammadaa gootee jabarbadaa fa'aa itti dhabamsiisanii humbaramaadha. Warroonni immoo gocha kana hojjetaadhaa jiran Amaarsaadha. Amaarri ka beekamee achi ba'e. Amaarsaa jechuun ammoo isaan intalatti kannanii fuusisanii wohuma Oromoo dhaa'uu keessaa'uu baasanii ifitti achi qabatanii jechuu barbaadeeti. Gocha kana ilmaan tanaa waan nama ajaa'ibsiisu wanni addunyaa miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan gabaasaadhaati jira. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ilmaa maaliif wanni takkallee hin godhini. Kunis gaafiidha. Lammeessaadha. Gochi eda Johar Mahammad irratti aggaammatame sun sukuriitii jijjiiruudhaa fi humna isa idu jijjiiruudhaa fi indaalaadha moo indaalaa keettan sun rabbiin isaa adaalu gati isaa deebisu. Sa'aasan namni onni jijjiira. Lama gaafiin uummata Oromoodhaatiif qabu. Johar Mahammad Maqaleedha jira moo Gondar jira moo Goojjaam jira? Handhuura Oromiyaa Finfinneedha jira. Akkasii mire mootummaan naannoo Oromiyaadhaa gaafa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad Kushaappii dhaqitee nafxanyaan Kushaappii daleessifte san illaa gaafa sanuu filmiidhaan dura dalagaadhaa jiranii waraanni gaafa san marsee isa san qabe. Isa sun eege eda maaliif Johar Mahammadiif dirmachuu dhaban hamma qeeroon teenya dhayiteetti onni hedduutti jechaadha. Kanaafuu Oromoo ummata Midira Safaarii Wabzarraashiidhaa fi Amaarsaadhaa wajjin qoree bishaan keessaatti wajjin jiraachuu hin dandeenyu hin feenu. Kana booda buutii lafa buute dhakaa lafa guute mallee abbaarra jira jedhanii jawween abbaadhaatu if mara jedhanii if maraa jette Oromoo if mari dammaqe Johar Mahammad jaalattaniis jibbitaniis abbaan jaalatees abbaan jibbees. Ijaa fi gurra Oromoodhaati. Akkuma qabsaa'ota bilisummaa Oromoodhaa warreen isa dura dabranitti Johar Mahammad jechuun abbaa qeeroodhaati. Johar Mahammad jechuun nama jechuudha. Osoo biyya fedhe jiraachuu danda'u bar Johar Mahammad isin hin beektan malee nama sa'aadhaan jechuudha. Nama sa'aadhaan daqiiqaadhaan yoo ol bahee addunyaa tanaaf xiinxale galii guddaa harkatti tokko jechaadha. Lakkiisanii miti biyyuma tiyya naawayyaa biyya abbaa kiyyaa biyya haadha tiyyaa. Biyyaan gartee itti dhaladhee itti guddadhee biyya saniif dhaladhee jeeti qulqulluu fincaan Oromtichaati achi dhaqe. Akkasuma gartee poolisichi eda jecha poolisicha san keessaa ka fudhatame keessaa hedduu naa tahee onnee tiyya na tuqee immooshinal na godhe jecha kamini beeytanii jecha numaan gochi kanaa kun numaan numarra raawwatee deema. Aarsaa barbaachifte kafaluudhaaf nuti amma booda if duuban deebinuu jee mucaan sun. Mee laala achirratti jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya YouTube kiyyaas obsaa showjaa subscribe godhaa
sheeris naa godhaa, invaayitis naa godhaadha. Waliin haa guddannuyi amma tana booda namuutu roga dandahameen. Qabsoon guddoon waliila nu hafte Abiyyi Ahmadii fi jinniidhaas hin beeknu nuti. Abiyyiin Amaara gammachiisuudhaaf kan inni fiigaadhaa jiru. Kana booda muummicha ministeeraatis tahee nama qeyroo kabaju, nama qarree kabaju, nama Oromiyaan akka Oromiyaadhatti beeku, nama handurti Oromiyaa, handurti Finfinneen handura Oromiyaadhatti beeku, sabaa sablammoonni keessaa jiraatu, hudduusaa qiinqarabiin qabate nama sanii kiiloo 4 seena. Akkanuma gartee honhoolaan afaanidhaadhaa achi dhufeen wanni godhuun hin jiru. Kana booda'ii alhamdulillaahi gartee duuti rabbiin keessan jirre du'aa miti. Makiinaan lameen eda dhuftee ala dhaabbattu sun takka tajoollee fuutee deemuudhaaf deemtu, takka tajoowar maamma fuutee deemuudhaaf deemtu. Eeysa geessuudhaa deeman gaafin jiru bakkuma nadii gammadaadhaa geessan. Adiidha olitti himna. Amaarsaan keeyriin qabdu. Akkanaan isiniin jaa YouTube kiyya obsaa show subscribe share like invite godhuu hin dagatinaadhaa. Galatooma.